Sina warribat netayo amma sentan tikkote tikkote
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجا نغني اسمع. Sisena sinargan jiro walif daddabarsaa yoo rafuudhaa baattan haalli keessa jiramu baay'ee ulfaataadha. Walif daddabarsa. Walif daddabarsaa yoo rafuudhaa baattan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وردفت الرجية سجلين كي دعامة جرمتي نعامة يادا جل باين سجلي جتشات تورتاني سجلين ولسا تعلون ديسا سنتين نعام نتفكّدا ولفت الدبرساتي وما هلا يرونا تكودو بنا بليس كينيا Abdii Bulchaa qabamuun jira nama ummata sagaleeta nama umuriin xiqqaa ta'e akka nama hayyuutti yaadu jechuudha. Qabamee jira jechuudha. Rabbiin sirraa dhaabbatu hundumtiyyuu dararaa keessa kan jiru Rabbiin isaa waliin haa ta'u laakiin ani dhugaa dubbachuu ta'e baay'ee lafatti natti dukkanaa'e beektu maaliif yaa'anii haalli keessa jiramu jechuudha. Ijoolleen Saawud Arabiyaa yeroo baay'ee rakkootu mudata maal akka ta'e hin beeku. Maajjadee kan dubbadhu beeku dhugaa dubbachuuti hundi keenya illee taratnu eeggata qabamanii biyya bu'uuf bicha osoo hin taane nuyi waan nyaanni dhugnu hin dhabne biyya ormaatti yeroo biyya keenya gara biyya kanatti imallu waan nyaanni bullu dhabuuf osoo hin taane jireenya sana kan caalu maatii keenya illee kan dhabne jiraanna jennee biyya baane garuu yeroo biyya baanutti waan kun mudate namni yaadis hin jiru. Ijoolleen Saawud baay'ee darara guddaatu irra gahaa dhugaa dubbachuu ta'e ani kana dubbachuu hin danda'u maaliif akka ta'e naaf galaa hin jiru. Laakiin qabamanii biyya galuun waan haaraa miti garuu haala yeroo ammatti jiramu kanatu mana hidhaatti namni yoo deeme galee hammam tura achi keessatti miidhaatu irra gahaa dhukkubaaf saaxilama kan jedhutu nutti dhaga'ama malee waa biraatii miti. Namni akka qabamuun torban tokko torban lama taa'ee osoo biyya bu'ee rakkoo miti garuu achitti miidhaa guddaatu irra gahaa dhukkubaaf saaxilamu namni sammuun isaa intini ta'uu ni jira beektu xiqqoo kan yaadumsatti baay'atu achi keessatti kan sammuun isaa maraatu jira achi keessatti kan dhibeedhaaf saaxilamu jira hedduutu nama mudata. Mana hidhaa biyya ormaa miti inni biyya keessaa baay'ee nama cinqa jechuudha. Laakiin ijoolleen keenya hedduun dararamaa jiranii nuyi illee taraa kanatti nu eeggachuu ni mala. Maaliif namni waraqaa eenyummaa qabullee akka dhukkuba koronaatti nama sodaata jechuudha. Namni namatti siqee karaa tokko karaattiin ijoolleen kun gargaaramuu danda'an maallaqas ta'e waanuma tokkollee kan karaa intin jedhee mootummaa biyya kana wajjin wal quunnamee ijoollee kana xiqqoo ishee rakkoo jalaa baasullee hin jiru jechuudha. Maaliif hundumti yoo fiif jiraata namni nama yaaduu hin jiru. Unis
manjaa fi qaadii hin qabnu waraqaa eenyummaa hin qabnu bor rakkoon kun nu mudachuu danda'a. Ijoolleen Saawudii gadi baatee wal galuu karaa dhabdee jirti amma dhugaa dubbachuu yoo ta'e laakee gama tokkoon ijoolleen Saawudii nikaan hojii dhabeentinidha. Nikaan shurxaa sodaatee manatti galee dararamaan nikaanaati abbaan mana irraa qabamee haati mana qofaa mana keessa jirti. Dubartiin dubartiidha waan tokko gochuu hin dandeessu. Rakkoo hedduutu nu mudata jechuudha. Maaliif akkas akka ta'e naaf hin galle obboleessa keenya Abdii Bulchaa rabbiin itti waliin haa ta'u. Kan isa waliin qabamanii jiranillee rabbiin isaa waliin dhaabbatee gara biyya isaaniitti rabbiin nagaan haa galchu. Mucaan kuni umuriidhaan haa xiqqatu malee dhugaa rabbiitti baay'ee nama jabaadha. Nama xiinxalee hubatee yaadudha. Nama dubartiif kabajaa qabu. Nama xinnaa guddaa osoo hin jedhin kabajee wajjin deemudha jechuudha. Mucaan kun siyaasni isaas akka qaba. Adeemsi isaas baay'ee waan namatti tolu. Dhugaa rabbii qanii tokko waan nama mufachiisu dubbatee hin beeku jechuudha. Amma miidiyaa irratti beekutti ani qaamaan beekeetiin miti laakiin namni akkasii khayrii dalagullee waan akkasiitu isa mudata jechuudha. Maaliif namni ormumas ni galee shurxaan diinuma keenya hunda keenya illee sassaabdee biyya galchuudhaaf teessi garuu haa ta'u malee yaani namni akkasii kun yeroo inni jedhu hedduu namatti dhaga'ama. Ani hedduu dhugaa rabbiitti hammarraatti namni qabamu yaani namni sun anaaf intini teessoo hin taane namni qabaan Saawudii qabaa natti fakkaatee natti mul'atu. Har'a garuu lafatu natti dukkanaa'e bakka ijoolleen baay'ee yeroo naaf bilbilan akkasitti jirra akkanatti jirra bakka gadi ba'uu hin dandeenye naan jedhu. Dhugaa rabbiitti namni nyaatee dhugu malee hin taa'u. Akkamitti osoo nyaatee hin dhugiin akkamitti mana keessa taa'a yoo gadi ba'an qabamanii biyya galuudhaaf jiru. Biyya galuu sodaachuu osoo hin taane amma rakkoo hin jiru haalichatu namni akka qabameen gara biyyaa gadi bu'aa hin jiru. Dhugaa rabbiitti maaliif akka kanatti naaf galaa hin jiru. Ijoolleen Saawudii hedduu miidhama guddaa keessa jiru. Nikaan sabiyyummaatiin maatii gargaarradhee biyyaa ba'ee asitti ilmi isaa malee mana hidhaatti dararamaa jira. Rabbi nuuf haa dhaabbatu. Nuyi ammas baanee dubbannes furmaata namni ittiin jedhu hin jiru. Laakiin namni tokko qoosaatti fudhatanii kan nama jibbaa dhuunfaa jibbaa siyaasaa kan qabdanii waa hedduu jechuu dandeessu. Garuu rabbiin mucaa kana baasaa galasaa dheegee afiyaa qabuun maatii isaatti akkasuma fudhaan du'aa kan goonuu fi hundallee mana hidhaatti kan argaman jechuudha. Ijoolleen Saawudii miidiyaa irratti kan arrabsamu ijoollee Saawudiitii. Shurxaan ariistee kan qabdu ijoollee Saawudiitii. Waa hedduu danda'anii osuma jiraachaa jirru immoo shurxaaf garatti jiraannee hojjetannee maatii keenya illee kaddamnu dhabnee yaadduun itti ta'ee jira jechuudha ijoollee keenya laakiin. Waan kun bornu ga'uuf deema. Waan maraa fi bakka jirtanitti ijoollee mana hidhaa jiraniif du'aadhaan bira dhaabbadha. Warri waraqaa eenyummaa qabdanillee homaa miti. Qomoo keessaniif nama keessaniif kan hin taane eenyuuf taatume yoo gama danda'ameen mootummaa kana wajjin xiniittanii dandeettii ijoolleen kun gargaaramuu danda'an mana hidhaa baay'een isaan argamu. Mootummaan kun kana hundaa danda'uu dhiisuu danda'a. Amma kanatti ta'ee waan jiruuf jennaan kallattii ijoolleen kun gargaaramanii intini jedhaati furmaata isaa barbaada. Ijoollee kana gargaarsaa maanaas nan jedha. Waraqaa eenyummaan keenya nu jalaa maal ta'a jettanii nama keessan hin miidhinaas niin jechuun barbaada. Oromummaan yoo miidhaafi Oromummaan kan jedhamu Oromummaan alaabaa qofa uffatanii of agarsiisuu osoo hin taane siyaasa qofa irratti tokko ba'anii tokko arrabsuu osoo hin taane Oromummaa jechuun bakka namni kufe tokkotti ollaatu yoo ta'e namni dhalataa biyya tokko qofa ta'uu miti wal gargaaruun isin galee bakka obboleessi kee miidhamee jiru tokkotti gama danda'ameen hamma achi keessaa bahutti bilook isin godhu. Garuu amma ani bilook isin gochuuf hin dhufne hamma ijoolleen kun achi keessaa ba'anii gara biyyaa galanitti gama dandeessanii furmaata ijoollee kanaaf akkasiin fiddan abdii isin irraa qaba. Dhugaa rabbitanii lafti natti dukkana'ee jira. Jireenyuma iyyuu na jibbisiisaa jira jechuudha. Maaliif namni fayyaa bahee akkuma kana hojiidhaaf intini jedhu shurxaan akka badii tokko dalagee akka hattuu tokkotti ariitee nama yeroo qabdu hedduu namatti dhaga'ama. Garuu
hunda keenyaaf iyyuu kanumaaf teenya yani waraqaa eenyummaa kan qabu hin jiru hundi keenya qabamnee mana hidhaa galuuf teenya garuu haala yeroo ammaa namni baay'inaan mana hidhaatti argama yeroo dhaqan nama baay'eetti makaman namni dhukkubaan qabamee jiraachuu ni mala kanaaf iyyuu walirraan dhukkubni wal dabarsanii ofii isaaniillee miidhaa guddaatu isaan mudata laakiin inshallah rabbiin aafiyaa isaa amma jiruun gara biyyaa akka galchu mucaa kanas ijoollee hundaayyuu rabbiin karadhaa fi laakiin warri qoostan warri intini jettan immoo rabbiin bari shurtaa qofa osoo hin taane gama kamiin iyyuu si kuffisee gama kamiin iyyuu waan tokko si godhee jizaa ammatiin tini jechaa jirtu kana siif kaffaluu danda'a jechuudha namatti qoosuun quba namatti qabuun faayidaa hin qabu kanaaf obboleessa keenyaaf ijoollee Saawud Arabiyaa mana hidhaatti argaman hundi keessanii akkasiin sagalee taatan abdii isinirraa qabna maaliif Beeruutiin taatanis Dubaay taatanis Kuwait taatanis as keessaa fira qabaachuu dandeessu jaalallee qabaachuu dandeessu namni eessa ta'e eessa silkii Facebook irratti wal beekuyyuu namni tokko yeroo miidhamni nama sanaa nama ta'e kan namatti nagaamin hin jiru oromummaa silaa dhiistanii jirtanii nama ta'e namummaa keenyaaf jecha wanti isinirraa eegamu ulaagaa isaa guuttadhaa sagalees ta'aa fi ijoollee kana keessatti immoo warra jiraattota Saawud Arabiyaa jechuudha jiraattonni Saawud Arabiyaa warqa eenyummaa kan qabdan mootummaan kun akkamitti ijoollee kanaaf furmaata akka gochuu danda'u asuma manuma hidhaa sana keessa ta'anii waan isaaniif barbaachisu kallattii ittiin gargaaraman akkasiin furmaata itti laattan abdii isinirraa qabna akka koronaatti nuun sodaatina nuyi warqa eenyummaa dhabne malee namummaan keenya akkuma keessan isiniin jechuun barbaada hedduun gadde garuu akka irraa gaddi natti dhaga'ame hin beeku dhugaa rabbiiti hedduun natti dhaga'ame maaliif yaani mucaa kana qofaa osoo hin taane yeroo jiraattota Saawud Arabiyaa kana mudannoo isaan mudatu dararaa isaan nurra gahu yeroo ilaalutti hedduu natti dhaga'ame jechuudha akkarraa natti dhaga'ame hin beeku Saawud Arabiyaa waggaa dheeraa tureen jira ani riskiin kiyya dhumatee jennaan qabamullee maalii yoo miti qabamuu miti amma rakkoon kan ta'e qabamanii yeroo gara biyyaa bu'an haalichi amma akkamidha dafanii galamu achuma keessatti turama kan jedhu nama yaaddessa rakkoo hedduutu nama mudata jechuudha maaliif iyyuu rabbiin nagaan gara maatii isaaniitti isaan maku waan jedhu nan dhabee baay'ee yaadaanis ta'e qalbii cabeen jira xiqqoo ishee amma tokko waan amma dubbadhullee harkaa badee jira jechuudha so kanaaf jennaan obboleewwan keenya mana hidhaa jiran rabbiin isaan yaadatu gara maatiitti illee rabbiin aafiyaa isaaniin isaanaa deebisuu jennee du'aa eeggoona warreen immoo qoostan rabbiin jezaa keessan siif kaffaloomaa jechuun ittiin jiru ani isin arrabsuu siin barbaadu ani ijoollee Saawud Arabiyaa miidhama isaan keessa jiranii fi akkaataa isaanitti qabamanii biyya bu'an qofatu natti dhaga'ame malee ani isinitti boonye nuyi karaa qabeenyaa wati alhamdulillah rabbil alamin harka namaan ilaalu namatu harka keenya ilaala malee harka namaan ilaalu hojjennee argannaaf yaa qabna laakiin wanti rakkoo guddaan nurra ga'u warqa eenyummaa waan hin qabneef shurxaa waan qabee biyya nu buusu qofadha malee rakkoon keenya nuyi rakkoo biraa hin qabnu namatu nutti bu'a malee namaaf illee hin boonyu jechuudha gama dandeettii maallaqa maal jedhamu kanaan osoo hin taane nuyi dandeettii yani gadi baanii uummata tokko gochuu hin dandeenyu namni akka garaasaa olii gaddeemu qilleensa fudhachuu hin danda'u maatii gargaarree dhi'oof sodaatee akka mana hidhaa jiruuttidha jireenyumti keenya iyyuu jechuudha akkasa mana hidhaa keessa jiraniiti jireenyumti nuni jiraachaa jirru jechuudha garuu isarrayyuu immoo darbee bakka hojiitti namni kun wayi misaasaa nyaatee jiraachuu danda'a wayi osoo nyaatiin jiraachuu danda'a beektuu ijoollee kunaa lafa hojiitti deemanii qabuun kuni hedduu ulfaata maaliif iyyuu osoo boosa sirriitti haasa'uun barbaadu inshallah du'aayin waliif haa goonu okay du'aayin hundaa caala rabbiin hundaayyuu hin danda'a akka godhe biyya isaanii agarsiisudha
jiraattota ijoollee magaalaa Saawud Arabiyaatti argamtaniif immoo yeroo akkana shurxaan isin dhufu shurxaa sana jalaa baanallee jettanii balaa hedduuf mudatamuu dandeessu waan ta'eef jennaan of eeggannoo godhaa yeroo baatan yeroo galtanis ittiin jedhaa garuu namni tokko nyaatee dhugu malee jiraachuu hin danda'u mana keessas oolee buluu hin danda'u jechuudha namni beeka garuu of eeggannoo gochuu qabdanii. Of eeggannoo gochuu qabdan isin jechuun barbaada. Amma irra caalaa isaa namoonni baay'een kan abbaan manarraa qabamee ijoollee dhalanii mucaa godhatanii kan jiran mana keessa hin beelofti waa hedduu barbaachisaa. Mucaa isheef affaasaa barbaachisaa isheedhaaf moodeesii barbaachisa. Dubartiin tokko waa hedduutu ishee barbaachisa jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen Saawud Arabiyaa rakkataa cinaa dhaabbatti masjiida gadi dhaabdi garuu furmaata rabbi biraa kan akka garaa isaanii ba'anii ol galanii ba'anii ittiin jechuu hin dandeenyeef sababa isaa hin beeku. Biyyattiin dimokiraasii hin qabdu akka biyya kaanii gaaffii natti jira waan hundaayyuu inshaallah rabbi nuu dabarsee karaa nagaa karaan banamee jennaan rakkoon qabu nuyi mataan keenya yoo harka kennee galuuf eegna osoo isaan nuun qabin jechuudha. Amma iddoo namni dalagaa isaa dalagatutti ol galanii qabu jechuun namni kun wayi nyaatee jira wayi nyaatee hin jiru isinii galee namni tokko uffatu malee tarii sagaleessa uffatuun jiraachuun ni madaa hin beekamu. Waa'ee shurxaa Saawud Arabiyaa hin beekna. Akkamitti akka isaan qabanii biyya nama buusan jechuudha. Warra qabamee galurraa ani mataan kiyya jaarsi kiyya shurxaatu qabee biyya buusee jira. Yeroo mana hidhaa jirutti yeroo sana akkama hana miti garuu sana namni amma xiyyaarri guutuu qofatti hin jedha malee akka kana mana hidhaatti dararamee dhukkubaaf saaxilamee bakka hin taane ciisanii waan hin taane nyaatanii yookiin immoo bakka hin taane itti argamanii hammamuu fakkeessa kana cinqiin hin jiru yeroo sana jechuudha. Haa ta'u malee qabaan Saawud Arabiyaa fi manni hidhaa baranaa akka barana kanaan argee hin beeku wanta isaa jechuudha. Nuyi warra jiraattota as keessaa miti Oromoo ta'ee namummaa ta'ee kan namatti hin dhaga'amiin hin jiru jechuudha. Waan hedduutu nu mudata Saawud Arabiyaa keessatti dandeessee jiraachaa jirti garuu ijoolleen Saawudii dandeessee jiraachaa jirti. Koobzii tokko bitachuudhaaf illee karaa dhabaa jirra jechuudha. Maani mataa kiyya gadi oon bahe waan na mudatu hin beeku. Har'a si waliin taa'ee naasaa malee bor dabareen na ga'uu danda'a jechuudha. Mucaa nama xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin sagalee taa'aa fi ture jechuudha. Har'a kunoo bakka inni itti argamaa jiru Abdii Bulchaa ni beektuna dabareen nu geessi. Bor hundi keenya yoo kana ta'uu dandeenya. Mana madaamii jirra jennee kolfuu hin qabnu. Mana madaamii jirra shurxaan nun argu jennee ijoollee kanatti qoosuu hin qabnu jechuudha. Gama dandeessanii sagalee taa'aa fi miidiyaan keessa miidiyaa arrabaa qofa osoo hin taane uummata Oromoof ergee Oromummaa himattanii isin Oromummaa ergee himattanii amantaa Islaamaa ergee walitti qabattanii namni tokko yeroo miidhamee argamu yeroo kana bakka hin taanetti argamu nama sana achi keessaa baasuudhaaf xiqqoo ishee yaalii godha. Okay? Ani vaayintii sin gochuu hin danda'u. Eejiin kee vaayintii hin qabu. Nama sana achi baasuudhaaf yookiin immoo dandeettii biyya galuu mootummaa qofa eeggachuudha obsaan. Garuu ijoolleen kun maal isaan barbaachisa maal uffatu maal nyaatu kan jedhu mootummaan kun amma kana obsee danda'ee qabatee jira. Sanarratti immoo nuyi maaliin cara dhaabbanne jettanii warra qaanyummaa warri qabdan warra qaanyummaan keessan waan ta'u nuyi qaama dhabbii fi qaama keessa waan goonuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu gama ijoolleen kun gargaaramanii mootummaa kana wajjin hidhaatii karaa isaa barbaada. Guruppii hidhaatii ijoollee kana nuyi illee hin gargaarraa jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Namni waan nama mudatu hin beeku. Har'a teenya waliin haasofna malee yeroon ciisachumaa naafuu nan danda'a ijoollee keenya beektu miti. Afiyaa qabnaa maallaqa qabnaa jettanii nama tokko hin jettanii gadaantummaatti hin jedhina. Amma qabdanirraa waan qabdanirraa nama sana gargaaruu yaadaa isiniin jechuun barbaada. Warri nama rabsaa jirtanii rabbiin isin haa qajeelchu. Oma tokko isiniin jedhan. Arrabaaf nama deebii isin ilaatudha garuu guyyaan har'aa guyyaatti nama arrabsu miti guyyaatti ol jedhee nama ilaalu iyyuu miti. Beektanii miti na. Rakkoon qabu. Deezaan deebi'a gama kamiin iyyuu
nuyi diinni keenya isin warra koomentii osoo hin taane nuyi diinni keenya amma shurxaa diinni keenya osoo dandeenye jara kana gaazitti firfirsine osoo gubne dhugaa rabbi tokkichaani baay'ee shurxaa Saudi Arabiyaa kana nattis dhufanii hin beekanii akkuma kana maqaa majaraa dhaga'uu hin fedhu. Na waan maraaf inshallah ni qabame osoo karaan jiraate biyya baasaa gala Oromiyaa gala garuu kallattii amma deemaa jiran xiyyaarri hin jiru namni kana biraan baay'ee isaa mana hidhaatti argama yoom akka isaan galan hin beeknu kana biraan har'a bor galla osoo jedhanii mana hidhaatti achitti waan tokkotu isaan mudata namni dhiphinsaan sammuun isaa maraachuu ni mala achi keessatti dhukkubaaf saaxilamuu ni mala waa hedduutu nama mudata ijoollee koo mana hidhaatti jechuun osoo hin taane mana hidhaa dhiirri waggaa meeqayyuu hin jiraata garuu inni akka baranaa kuni tasa argee hin beekon hidhaasa inni biyya keessaayyuu baay'ee ulfaatamuun kan isa biyya kanaa miti garuu waan hundaafiyyuu rabbiin ijoollee keenyaaf sabrii kennee afiyaa kennee nagaa mataanii maatii isaaniitti haa makamanii jireenya harka rabbii jira ijoollee koo achis jiraannee waan nyaannu hin dhabnu rabbiin kan nu uume waan nu nyaachisu hin dhabu isinii galee eessayyuu taanaa afiyaa qabanneenaan hojjennee unuma jiraanna as kanas gabrummaa namaaf gabroomuu jechuudha malee homa tokko intinii miti. Ijoolleen biyya kaanii akka fedhii ishee taate intinii jirti kan Saudi Arabiyaa kun maaf akkana ta'e hin jedhe malee ani leesh namni bakka hojiitiin bakka shiishaa dhugamuu jira miti namni tokko osoo araqee dhugamuu yakkamee qabamee jedhama nama rukute amma bakka hojiitii fuudhanii deemuun maaliif barbaachisa namni tokko nama hin ajjeesne wanjala hin hojjenne namni tokko jiraatii intinii jechuu hin danda'u biyyattii kana keessatti biyya wallahi ani maqaa rabbii marra tokko waan jedhabeen jira. Rabbiin ijoollee keenya nagaan biyya isaanii haa galchu du'aa godhaa fi amma dandeessan keessattuu sagalee miidiyaa irratti jechuu qofa osoo hin taane warreen waraqaa qabdan please akka koronaa vaayirasii sodaatanitti nuun sodaatina iqaamaan keenu jalaa karraba jettaniitti hin jedhina wallaan dhugaa jechaan jiran kolfe wallaan dhugaa jechaan jira akka koronaa vaayirasii mushaawaroon kan yeroo xalaban dhugaa rabbii yerootti nu dhufuu dhiisantu jira beektu akka koronaa vaayirasiitti nu sodaatu jechuudha warra qaamaa hin qabne akkanatti sodaachuu dhiisaati saba keessan itti waqqasamtu please Itoophiyaawii himachaa yeroo namni tokko Itoophiyaawii ta'e afaan Oromoos haa ta'u Amaaras haa ta'u dubbatee mana hidhaa sana keessatti dararamu isin Itoophiyaawii yeroo himatta maaltu isinitti dhagahama mootummaan biyya kana akkam isin tuffata dhugaa rabbii nama imbaasii irraa kaasee warra waraqaa eenyummaa qaban waraqaan keenya akka nu jalaa ta'a jettanii akka koronaatti nu sodaattan please seenaan isin gaafata dhugaa rabbii tokkicha ijoolleen keenya mana hidhaatti dararamaa jirani kunoo miskiina bakka hojiitii fuudhanii deemaa jiran isinii galee kanaafuu kallattii nuyi hamma dandeenyurraa hamma qabnurraa hamma hojjennee qabnurraa waan isaaniif ta'uu hin kennina garee uumaatii ijoollee kan akka gargaaraman godhaa warri warqaa keessaniif sodaattan please biyya ormaa kanatti hin naftanii warqaan keessan meebii intinii ta'e gubachuu danda'a dhugaa rabbiiti waa hedduutu rabbiin isa intinii jedhu jechuudha maal jedhee isinii himu isa fakkeenya maal jedhee isinii himu fakkeenya nama tokko isinii himama iqaama isaa intinii jedhee gadi booroo sodaatu iqaama isaa gubatee riyaala 30,000 riyaala Saudi Arabiyaa 30,000 kan deebisee haaromsifatee jira jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin waan ati hin beekneen sitti fidee akkati biyya kee galtuu warqaama sanallee forjidii gochuu danda'a hin beekamu yeroo kompiitara gashu shurxaan kaardii makee sanallee ispaardii si gochuu danda'a rabbiin achiin boodaatillee biyya boo dandeessa anumaa waliin jechuudha. Kanaafuu manjaa qaadii warqaan keenya kan nu jalaa ta'an nama iqaamaa qabudha nama iqaamaa hin qabne waliin olii gadi hin deemu jettanii baay'ee intinii kan jettan jirtuna of eeggannoo isinumaaf ergaan oromummaa isiniif dhaamu ijoolleen kun akka isaan galaniif mootummaan kun illee akkasiin hin tuffanneef mootummaan biyya kanaa jechuudha. Akka zbaalaatti akka hin ilaalamneef ijoolleen kun akka karaa isaan biyya galan karaa isaan gargaaraman intinii jedhaa isiniin jechuun barbaada kun ergaa kooti ergaa obbolummaati. Okay.
kanaafuu ijoollee keenyaaf immoo gama dandeessanii warri miidiyaa qabdan miidiyaa keessan irratti sagalee ta'aa warri qeenyummaa qabdan ijoolleen kun karaa isaan gargaaramanidha guruuppiidha irra deddeebi'ee hima akkuma kanatti mootummaa jechuun faayidaa hin qabu mootummaa qofa himachuu osoo hin taane mootummaan kun hamma dandeettii isaa godhatee gara biyya akka nu fudhachuutti karaan hedhuutti nu immoo asii wal gargaarree ijoollee kanaaf uffatas ta'ee waan isaan barbaachisu namni tokko akkamitti mana hidhaa osoo shaaworiin galiin osoo nyaatiin tinii osoo jedhin jiraachuu hin danda'u akka mataa keenyaatti akkama nuyi osoo qorsii nyaatiin amma sa'aatii zorii yeroo geenyu akkam lafaan nu mara akkuma kanatti yaaduu qabna jechuudha kan ijoollee mana hidhaatti dararamaa jiranis. Mucaan narra qabame kun immoo dhugaa rabbiiti sabiyyi boosisa jechuudha maaliif hojiin isaa adeemsi isaa wallaahi uummataaf sagalee ta'uun isaa eenyuun olitti eenyuun mucaan sun qaamaan haa xiqqatu malee dhugaa rabbi akka hayyuu tokkotti ni ilaalan akka hayyuu tokkotti qabamuu isaa yeroo naga'u dhugamayyuun seenanis ni galee qabamuu isaa yeroo naga'u eenyuuf iyyuun seena qabamuun eenyuuf iyyuu jira hundi keenya qabamnee galla garuu nama akkasi khayrii dalagu leesh inshallah bakka hojiitti fuudhanii deemuun namni kun araqee dhugaan jiru shishaa aarsaan jiru maal jechaan jiru bakka zinaa hin jiru leesh saawujoollee ani shuftaa Saudi Arabiyaa dhugaa rabbii osoo hin dandeetti isaa qabaadhe osoo aangummaan isaanaa kenname gaazexi rafrafeen isaan guba rabbiin isaanaa gubu diinni keenya isaan qofa nuyi akkatti riyyaa bira deemnee haasuuf nu hin qabnu akkatti suuqa deemnee uffata nuuf ta'u tokko xalaban nu hin qabnu akkatti deemnee nyaata tokko bitannee intini jennee leesh ani khayr inshallah nuyi akka mana hidhaatti jiru jireenyi keenya waggaa meeqa guutuu akka mana hidhaatti hojjoo jiru inni Beerut taa'uun Saawudii taa'uun Kuwait taa'u afaan baasee nu arrabsa ijoolleen Saawudii hundaa dandeessee teessi dhugaa rabbii ta'anii hedduu har'a natti dhagahame jechuudha har'a natti dhagahame waan hundaayyuu yeroo hunda miidiyaa irratti kan arrabsamu ijoollee Saawudii kan shurxaan ariitee akka hattuutti akka nama wanjala dalageetti kan ariitee qabdu kan bakka hojiitti baastee gara biyyaatti safarsiistu ijoollee Saawudii illee badiin keenya maa inni isaa dhugaa rabbii badiin keenya maa inni illee inshallah maaf akkas taane garuu أموما تكسنين جدول رامبا بس دعاء ما قلنا ربين دندا مريو دعاء ندعى ربين كدافي جولي كي نافس أجمد عافية قواتني ربين نجاني سانا درسو نمني ميرا كيس قلي واحد دون تني وكان قواني من هيدا تاومتي من مدامي وسمو وجنو يو واحد دو تنو تلقامي سمون كيني جتونا وغربي وصول أبنو كان كفود أفنتني أنا مكمتا كياتي يرون يادي كيس قلو وصون تنين جدين وصول تيادي لفان نمرين كفي سودا إلا بيكتو كنا فيو جروم بيو أورما ماتي رادباني وقامي كهم بيو أورما تينيو baay'een tinidha ijoolleen kun immoo mana hidhaatti yeroon tiniidhaan har'as boorus achuma jiru waan qayyaratanii hin qabanii waan nyaatan akkantanii jedhanii akka giraa isaanii waan uffatanii ciisan hin qabanii waan kana hunda danda'anii baatii 8 baatii meeqa waggaa tokko kan jiraateefaatu jira achi keessatti dhiphinsaan sammuun isaanii waan hedduun tinii ta'uu danda'a bas rabbiin isaan biraa dhaabbatu dhugaa rabbiitanii baay'ee haalli ammatti jiramu kun hammarraatti natti dhaga'ame hin beeku har'a natti dhaga'ame jechuudha hammarraatti natti dhaga'ame hin beeku ijoollee Saawudii rabbiin isin biraa dhaabbatu warreen mana madaamii jirtan illee rabbiin isin haa eegu warreen qabamtanii deemtan immoo maa gochuu hin dandeenyu hamma danda'ame gama danda'ameen immoo isin cinaa dhaabbanna yoo karaa isaa arganne rabbiin aafiyaa keessan ammatiin isin tursu ammaatiitti makamtaan isiniin anzadha hedduun isin jaalladha hordoftoota koo galatoomaa okay osoo hin qabame maanaaf akkasiin gammaddan nan beeka maaliif ilaalchi keessan adda jechuudha namni tokko dhaabaan addaa ta'uu malee oromummaa walitti qaba namni yeroo qabamu amma kan gammadu ni jira ana son qabamu miti osoo ndee baay'ee gammadu nan beeka ani anaaf sagalee hunaan ta'inaa dhugaa rabbiiti
sagalee naaf hin ta'in as baatan iyyuu intiniin jedhina ani osoo hin qabameeyyuu ani intiniin miti garuu mana hidhaan qanii 5 jaayoon bulee achitti akkan du'aa kennan beeka mana hidhaa mititi mana madaamii wallahi kifilii kana keessa amma yeroon bulee hanga sa'a 4tti ganama yeroon ka'u akka callamaa dukkana qabri keessa nama jiru natti fakkaata maaliif hiriyaan keenya bira hin jirtu haati keenya bira hin jirtu obboleessi keenya bira hin jiru biyya ormaatti kanan jiru mana namaatti hedduun cannaqama jechuudha maaliif biyya ormaatti irra walumaa galatti nu yaaddeessaa haalli jiruuf jireenya kanaafiyyuu mukaan mana hidhaa miti kifilii kutaa keessa rafnu keessa taanee waa hedduutu nutti mul'ata isiniin jechuun barbaadeen garuu ijoolleen saawudii obsituudha dhugaa rabbitti obsituu waan hundaa dandeenye nama jiraachaa jiru jechuudha laakiin shurxaan saawudii immoo waan diina nutti taateef hin barree rabbiin abama isaanaa godhu inshaallah rabbiin akka nama hojjetatu dalagaa isaaniirraa fuudhanii baasiidhaan mana hidhaa gashan rabbiin jiruuf jireenya isaaniirraa isaan fuudhee kan azaaba isaanaa godhu wallaahi maqaa rabbiin hedduu aariin jira boo akka nama hattuu akka nama waa balleessee bakka hojiitti nuyi kan biyya kana dhufne maatii keenya jiraachisuudhaaf malee way bakka zinaa miti way bakka araqeetti dhugamu miti garuu ijoollee Saawud Arabiyaa dararaan hamma itti dheeratu anaaf naa galaan jiru. Kanarra du'ee buluu nan danda'a dhugaa rabbiitti borga nama reeffa kiyya argachuu dandeessu. Yoo sin wajjin jira illee please rabbiif jecha dhiifama sin gaafadha. Afuutu naa jedha dhugaa rabbiin baay'ee cinqamee jira baay'ee lafti natti dukkanaa'ee jira. Lafti natti dukkanaa'ee jira wallaahi haqiiquma isin hima. Jireenya maal jiraan nabboo namni bari hamma dhaqee hamma riskeensaa jiru addunyaarra jiraatu kanatti hiriyaa bira deemee haasa'u jira. Maal jechuu jira nuyi amma garatti suuqii deemnee uffatanuu ta'ullee bitachuu sodaannee warabbal kaabaa onlaayiniidhaan xalamneeti kan uffatnu jechuudha. Onlaayiniidhaan xalamnee suuqii deemuullee sodaannee jechuudha. Suuqii deemuullee sodaannee yeroo akkasii kana amma maal isinitti dhaga'ama ijoolleen kaan biyya kanarraa olii gad deemtee zanaa jettiin tini jetti nuyi amma sa'aatii 24 mulu sa'aatii 24 mulu maaliif boo wallahi dhiu man madamii jira affanamni jira sanaayyuu bakka hojiitti nama qabanii mana hidhaan magashu leesh rabbiin hin sodaatanii ani khayr inshaallah. Amma maaliif kufaltuun jedhamanii waan nama kufalchiisu dubbataan jiraan waan nama kufalchiisu haasa'an jiraan moo yeroo hedduun isin taphachiise bakka xabuma taphatti hawaan dubbiin kiyyaasaan kiyya xabuma isin fakkaatee naan kufaltu wallaahi dhukkuma mataa namatti taatu isinis dabalata namni nama yaadee intiniidha isin kolfaa maaltu isin dhibee biyya shurxaan isin qabee biyya isin buusu miti kan isin jirtan biyya intinii zeegaan abbaan fi wal keessa intinii hedhu keessa jirtu kanaafuu rakkoon qabu kofaltanii dhiistanii dabareen isin ga'uu danda'a weestirraa dhuftanii gara saawudii galtanii akkuma keenya ta'uu dandeessu. Wallahi dhuguma akkuma keenya rakkoon isin mudatu ni danda'a. Yeroo kaan ijoollee saawudii ijoollee beloo akkas jettanii ajandaa fuutanii ol baatu yeroo ijoolleen saawudii mana hidhaa galtanii immoo quba namatti qabu namatti kolfuu yeroo ijoolleen Saawud Arabiyaa shurxaan qabeenti ni jedhu. Akka nama taa'ee qobaasaa jiru taasisaan jira ammallee sammuun kiyya sirrii miti. Na akkasii waliin haasaa jiru taasisaan jiru maaliif du'aa godhaa rabbiin kadhaa. Anis amma kala sirraan ba'a kala caalaa hin haasa'u. Amma kana yunan dubbadha yaanni rabbiin obboleessa keenya nagaan maatii isaatti inshaallah way ba'uu danda'a hin ba'a inshaallah yoo foormiin guutiin nu hin baafna jechuudha. Ijoolleen Oromoo hundi kan isaaf obbolummaa Oromummaa Islaamummaa kan jaallatu kan kabaju obboleessa keenya kanan baafanna. Kan isa waliin jirullee kan dursanii mana hidhaa baatii dheeraaf turan nama adda baasaan jiru isaanillee rabbiin gara biyya isaanii isaan haa galchuu miskiina ijoolleen Saawud Arabiyaa dalagattuudha gorsa nama dhaga'uudha nama maatii isheetti mana ijaaruudha nama masjiida ijaaruudha nama rakkataaf sagalee ta'uudha
nama dhukkubsataaf guruupii hidhee maallaqaan bira dhaabbatudha malee nuyi namoonni ni miti laakiin akka jizaa nuyi namaaf intini jennu akkasii miti shurxaan saawudii kun akka nama badii tokkotti akka nama doozinaatti argametti ariitee nu qabdee biyya nu galchaa jirti garuu bas inshaallah hin darbu waan hundaayyuu. والله إن كل فينا لابتوب كان فوق إما تاكي سنتي جابسة والله إنه من الدين اللي نرافق قاعدين نجرو والله هرب ما قوتين في تدي الديوان ولا من مانكو سبواتر مو أنت شنكو فالجيس أكوي وأنت شنكو فالجيس وزرع ليش كل فم مو عمل ما سنتي إيه ربي نوفجر جولي سعودي إن شاء الله ربي نومين وندقتون ولين جرا إيه صدي يطانا بيورما يروح أفنس ربي نبدني أفني ملينا من أبدني متي يروح هذا أباكين يراد دبانو دنيا نيمت جولي سمون أوفو توكو توكو ربي نسناك أجيلشو أنا وانا سنين جدون قو ربي نسناك أجيلشو بس qabamuun dandeessu marti keessan iyyuu inshallah rabbiin shurxaa saawudii kan biyya kana kaa'e biyya keessan illee haafidu wallahi balaa shurxaa saawudii fakkaatu rabbiin isinitti haabuusu warra kolfaa jirtan ورب الكعبة ربي بلاش نوي شرطات اندرا ربني متي ربين مو بفا شرطات أدى وين شنا درا ربي تيسن جرتن كيس تويل لا يور كل فادرتن قبت ينجرا مرمان كي نوادم ينجرا ربي شنا درا رودي والله إن شاء الله يا ربي توب سكينة كني قفتك والله مراتشون نقولنا ويو والله ورنا تقول فاجر كنا شون بك سنجر تنجراتي والله كبلا سنيجيني ورب الكعبة أنا بيفيو لفتي إيه كنا في بريون نتيول فانتني تعذر وقربي واندي بينا بريون نتفكات عنزر يا ربي يا رب يرو ما مديا سنكوا مجارسك يقول لك أنا مبوسسني أرجع مساين يرو كوا مورب بالكاكس نمبوسسني أنا أكون هندنا لفنا تروك أنا يمني شرطة سعودي يا ربي تكمل مانكي قبتي مانكي أقبت والله ما كرب مانكي نقول دي شرطة سعودي ربي مانكي أقبو إن شاء الله بإذن الله مي كل فاكوفا وان كل فاتنا الرجل وتينا تهما كل فاركون قابوسين لا سمون سنغت لي فتي دراسلا والله سمون سنغت لي فتي در ربين سمو كيسان سنغت لي فتي كان سني فاتي بس اسن نبار ربين سمو كيسان سنغت لي فتي أكنا ما فيادو أكجولي سعودي فيادو ربين سناتازش جولين سعودي مسكينة لا جولين سعودي يومو درارات ما تيرجع تنيجلي درارانجي نمو درارا شرطاتي ملي درارا ربي متي تنيجلي جولي سعودي ربين إنجالتا لا والله أنا كل فون فيني قيانا رأقويا كل فايومتي جولي تكو كان سمون اندلق نجرا خان ما كفلتيسا إبين كل فمالين التتولين كل فمتمن إبين كل فجسود
Sneegale. Lofti number wallahi. Si malee nuti anatu kolfaa jira. Ana kolfaa jira. Waan kolfi kiyya kan gammachuu miti kan gaddaati malee. Sinitti dhaga'amu kee. Nuyi dalagachuu biyyaa baanii malee shortaatiin akka antini ari'amni qabamuuf biyyaan baanii boo. Rabbii waan carraa keenya kana godheef isatu beeka. Bas inshallah waan marayyuu darba. Kolfuun keenya kan gaddaati malee kan gammachuu isinitti hin fakkaatin. Ani hawaan yeroon kolfee taphadhaa yeroon haasawaa taphadhaa yeroo siirasii ta'u siirasii ta'ee hin dubbadha garuu. Jaakoo mannaan jirtu jaan keessan har'a hin jirtu jaan keessan har'a tasaafartee jirti jechuudha tasaafartee jirti gara Itoophiyaa wallahi abbichuu ko please ijoollee kana nuuf fudhadhu akka taate ta'iiti gooftaa koo rakkattee malee akka taate ta'iiti nuuf fudhadhu. Osoo shurxaa Saawudii kana ijjina keessan jiru akka Oromoo ijjina keessa badaa kan caalaa simboo boo'ichi keessa yeesoomaan fayyadu isiniin ofitti gammachiisu ta'a garuu ani rakkoon qabu yoon boo'ee aariin kiyya xiqqoo isheen irraa cawa beektu yoon boo'ee intini ta'a jechuudha madaan nafan iddaatti shurxaan Saawudii kun marraa lama na boo'isistee jirti marraa lama jechuudha marraa lama na boo'isistee jirti. Ani diina kiyya isaan anaaf diina kiyyadha. Ummata sammuun gabroomii tokko bilooks nan godha ammaatti bu'aan ture amma garuu bu'aan jiru ijji kiyya xiqqoo argaa jira bilooks nan godha jechuudha. Bangaalii malee waan biraa hin beektani bangaalii malee sharmuuxaa malee jecha biraa hin beektani yaa jamaa gowwaan ta'ina dubartii bangaaliin dhungatte Paakistaanii dhungatte dhugaa rabbi carraa qabeettiidha warabbal ka'aba dhungatamaa bangaaliidhaanis Paakistaaniidhaanis no maatiin rakkoon qabu carraa qabeetti dhugaa rabbi carraa qabeettiidha dubartii bangaaliin dhungatte Paakistaanii dhungatte walumaa galatti dubartii Itoophiyaawii ta'a zeegaan biyya biraa dhungate jechuudha yookiin hammate yookiin suuraa waliin kee carraa qabeettiidha 100% yeroon kananis niin jedhu ragaa wajjin kanaafiyyuu bangaalis ta'e Paakistaanis ta'e waliin suuraa kaan rakkoon qabu bangaalii malee nama akka ta'u hin beektani sila waan ofii keessan iddoo ooltan namaa himtu sila ofii keessa waan hojjettan zalan nama akka ta'u ani bangaalii isaas hin beeku intinis miti garuu osoo hin beekee jiraadheeyyuu osuma hin beekee jiraadheeyyuu dubartiin Paakistaanii yookiin bangaaliin dhungatamte carraa qabeettiidha. 100%. Akkanatti beeka. Anarra waa'ee bangaalii isheen dubbachuun dhufne garuu haa ta'u malee qabamuu obboleessa kiyyaa hedduu na gaddisiise hedduu natti dhaga'ame. Waa'ee kanarraa haasa'uu dhufe malee ani waa'ee bangaalii keessanii miti bangaalii jettanii sharmuxaa jettanii I don't care ani uummata koo natti dhaga'amu hin qabu buleewwan qo'anii gowwaa akka keessanii miti nama hubatudha nama tamaariidha nama waa hedduu keessa darbeedha nama waan tokko xiinxalee yaaduu danda'udha jechuudha. Kanaaf jennaan ani jechi kee anaaf yooma fakkaatiin ittiin argamu haa ta'u malee qabamuun obboleessa keenya hedduu qalbii na cabse rabbiin isa biraa jiraatu nama khairii dalagu nama dubartii jecha tokko hidhee afaan isaa keessaa baasee hin arrabsine amma ijoollee hedduu Facebook kana irratti nan beeka kan dubartiif kabajaan kennine jechuudha. Mucaan kun garuu qanii tokko dubartii afaan hin taaneen arrabsee hin beeku uummata Oromoof sagalee ta'uu Snigale ummata Oromoof sagalee ta'uu xiqqaas guddaas kabajuu kanaafiyyuu khairii ni dalage rabbiin khairii isaa jazaasaa bakka inni jiru kanatti aafiyaa isaatiin kan kanarra intini jedhee bakka jiru keessaallee rabbiin akka isa baasu ba'ee akka nutti makamudha yaawwen keenya malee akka biyya galus miti yoo galees immoo rabbiin aafiyaa isaa ammaan akka biyya galee maatii isaa wajjin gammachuudhaan jiraatu rabbiin haa taasisu maaliif namni khairii dalage rabbiin khairii makatabaa fi jechuudha beektanii kanaafuu umaashiniin jedhu nagaan bulaa maaliif inshallah bor walitti deebina waan jiru waliin dubbanna okay
orna arrabstaniif rabbiin obsasniif haa kennu. An shurxaan Saawudii na yaaddessee na boosisaa jira. Isin nasi sharmutaa jettanii na katabaa jirtanii wallaahi. Ana buleewwan kiyya qabamuun isaanii kan darramuu isaaniitti dhaga'ame akka har'aan itti dhaga'ame boo hin beeku dhugaa rabbi tokkicha warabbi anis nitti of agarsiisuu miti akka har'aa nitti dhaga'ame boo hin beeku amma Saawudii dhufee keessatti Saawudii dhufuun kun ani waggaa torba laakiin akka har'aa nitti dhaga'ame hin beeku cirraash isaa jechuudha. Isni galee Sigmoo shawuutti beektu natti fakkaata beejisaa Sigmoo shawuu yookiin Abdii Bulchaa rabbiin nagaan gara maatisaatti isaa maku rabbiin immoo baasee gara keenyallee haa maku inshaallah rizqiin isaa waan dhumanne mucaan hundumaa ba'a abshiraa qalbiidhaan cabinaatiin jechuun barbaada. Qabamuun kun baay'ee namatti dhaga'ama miskiina jaalalleen isaas jiraachuu dandeessi biyya kana maatiin isaas sammuu mucaan koo qabamedhanii yaadda'u akkamittiin bira gaadhanii yaadda'u nuyi bichaa miti ijoollee koo kan yaadda'u maatiin keenyallee ijoolleen keenya ilmi koo intalli koo maalitti jirti jettee kan harmeen keenyachi as yaaddutu jira akkasiin qoosaa jirtan kana miti akkasiin viidiyoodhaan nu ilaaltan miti maatiin nu jaallata akkasiin nu jibbitan kana miti isiniin jechuu barbaada. Okay, nagaan turaa maalumaaf iyyuu sinaan jaalladha isiniin kabajaa Oromoo koo rabbiin dararamuu kana keessa rabbiin nu haa baasu mirga nuuf haa kennu dimokiraasii biyyattiidhaaf haa kennu Saawudii Arabiyaan dimokiraasii hin qabdu so kanaaf jenna rabbiin dimokiraasii nuuf haa kennu kana qofaadha. Eenyu qabame hawaa qeerroo Oromoo indee Abdii Bulchaa Sigmoo shawuu qabame obboleessi kiyya yalanni barreeffama hin beekne fa'a amma deestuu eenyu abdiidha booyyee ergite ofishee booyyee fakkaatti booyyee nama ergite miknyaatu hin baranne ka namni barate tokko barreeffama fayyadama booyyee hin ergu namni amma nama arrabsuun soosis nitti ta'e namni kana jibbitu maal jettu barreeffama immoo barreessuu hin beektan jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin beekumsa isiniif haa kennu ilmaan Oromoo. Hordoftoota kan hedduun sin jaalladha hedduun sin kabaja rabbiif jecha namni nama jaallata eenyummaa keessan hin beeku zarii keessan hin beeku oromummaa walitti qabna amantaa walitti qabna kanaafiyyuu isinan kabajaan gama kiyyaan isin jechuun barbaada amma nagaan bulaa keen arrafa sa'aatiin deemee jira ani yoo rafeeyyuu abjuudhaan shorxaatu natti dhufa jechuudha hirribamtii nan qabatu malee. Manjette komentii keessa hin dubbisu har'a miira keessa galee on bloksin godhe immoo teessanii boo'aa bultu akkamman boo'ee kanatti boo'aa bultu ani garuu shurxaa Saawudiif hin boo'ee shurxaa Saawudiin darartii ijoollee keenya akkanatti funaantee misaakina nama hojjetu nama kaayyoo isaa ba'eef galmaan ga'achuudhaaf intin hedhu qabdee biyya ofii keessatti namni bar biyya ofiitti nama kabajaa shurxaan kun sammuun hin dalagu malee namni biyya ofiitti intin hin jedhu dhugaa rabbiiti. Nu hojjennee biyya isaanii hojjennee qeeramnaa dhufne malee akka isaan nu ari'anii nu dararanii nu qabaniif miti. Laakiin akka nama badii dalagee akka nama zinaa dalagee akka nama mana haraqeetti qabameetti shurxaan akkanitti qabdee yeroo obboleewwan koo mana hidhaa darbitu hedduu natti dhaga'amee hedduun gaddi koo har'a baay'ee waan kana dhiyeessinee himuu hin danda'u laakiin rabbiin mana hidhaatti isaan haa baasu obboleewwan koollee hundaayyuu. Bella nagaan bulaa Yesuuf jimma maalitti okay inshallah warri ijoollee Saawudiif gadditan warri biyya biraa jiraatan nutu sin jiraachisaa jira saanduujii sin nyaachisin cakkaniinaaf sagalee nuuf ta'a gama danda'amuun ijoollee keenya kana bira dhaabbadha okay ishi xiqqoo ishee garaa sin hin nyaannu waa hedduu jettanii nuu katabdu nu garuu manaa gadi ba'uu sodaanni dhugaa rabbiiti osoo manni boolii jechuudha manni boolii manarraa osoo daqiiqaa 2-3 deebisitee namni gadi hin ba'u jechuudha manni shinti beeti galata rabbii manuma kifilima keessa manuma keessa waan ta'eef fedhaa malee garuu nuyi qilleensa fudhachuu barbaanne ijoollee keenya dukkana qabrii keessatti qofaa teenya osoo addunyaa irra jiraannu qofaa teenya hamma yoomitti qofaa jiraanna nuti mee wallahi rana dubbisee jira jireenya Saawudii yalla nagaan bulaa
nagaan bulaan narrafa amma ijji keenya keessa badee jira osoo na keessa badee walumatti jaamseen ciisaa warreen qabachuu diddeellee laani boo'icha yeroon haasa'u usman haasa'u yaada keessa waan hin jiruuf hirummaan kiyana dhufaa usman haasa'u jechuudha hirummaan kiyana dhufaa maaliif yaada keessa hin jira ijoollee koo as ba'anii taphachuu maal jechuun tinii miti amma biyyatti akkasii keessa namni gadi ba'ee qilleensa fudhachuu nama barbaachisa nuyi akkanatti affa namni osuma teenyuu saayyuu osoo sodaamaan osuma jiraannu bakka hojiitti dhufanii nama qabu erga ta'ee nuyi qabamnee jennaan oromiyaa gala rakkoon qabu garuu haala amma keessa jiramu kana namni qabamee gadi bu'uu hin danda'u mana hidhaatti namni tokko dhukkubaan qabamee jiraachuu ni mala namni tokko dhibeentii qabaachuu ni mala walitti daddabarsa namni kun hin miidhama dhaqee jechuudha qalbiidhaan miidhama yaadaan miidhama nyaataan hin miidhama waa hedduu miidhama beejiin kiyyan baay'intii gochuu hin danda'u bilisummaa oromoo eenyu abdul karim hunda keessa isin affeera ture garuu baay'intiin qabu dhiifama baay'intiin qabu beejiin kiyya baay'intiin qabu so kanaaf jennaan hedduun isin jaalladha ijoollee koo nagaannaa bulaa amaariffaan barreessinaan amaariffaa dubbisuu hin danda'u bilisummaa beejiin kiyya jawaal irratti fakkaate qafoon kiyyan baay'intiin qabu kee dhiifama naaf godhaa kanaafuu yoon isin mufachiisee jiraadhaa fuutunaa jedha ijoollee koo hedduun isin jaalladha please nutsunaa dhaabbadha shortaan saawudii akka isaan nu qabnetti osoo hin taane nu qabuun numa qabamna laakii warri qabameen tin jedhu bakka karaa nagaa akka isaan maatii isaaniitti makaman rabbiin illee nuuf kadhaa du'aa illee nuuf godhaa okay du'aa illee nuuf godhaa nutti hin cakkanina please kunis kadhaa oromummaati warreen waraqaa eenyummaa qabdus waraqaa eenyummaa kee wajjin rabbiin awwamsi gochuu danda'a adagaa makiinaas itti erguu danda'a please warra qaamaan qabne dhabuun jettanii akka koronaatti nu sodaatiin ijoollee keenya waan barbaachisuu fi gamantiin jedhanis waraqaa eenyummaa qabdu asiifachi socho'uu dandeessu kallattii ijoolleen kun gargaaramaniin hundumtuu harka qallummaadha amma iyyeetti taatee jirti saawud arabiyaan inshallah rabbiin biyya keenya bilisoomsee jaratti immoo iyyummaa naquu danda'a jechuudha inshallah biyyatti keenya dhufanii kuma nuyi kaddaamaa taanee fi hammama isaanii miiccinu isaanillee akka bara durii san ta'uu ni mala hin beekamu hojiin rabbii kanaaf jennaani warri waraqaa qabdan amma ta'e isin formaata argachuu dandeessu dubbattanis deebii argachuu dandeessu kanaafiyyuu ijoollee keenyaaf irra caalaa formaata kan fiduu danda'u isin jennee yaanna please dimlettanii nuun ilaalinaa isin jechuun barbaada hedduun isin jaalladha ijoollee koo nagaannaa bulaa yoon isin mufachiisee jiraadhe rabbiif jecha afuutunaaf jedhaa